Hello nageenya gooftaa isin haa baay'atu bulee onko kan jiru. Nagaa keessan ni jira obboleettii keessan galata gooftaa baga jiraatanii baga har'a keessan argitanii akka tidhaadhee hirubbaa ko. Waayyaa rifeensa waggaa jaattee gada dhaadhee laala dhugaa waaqayyo. Dhaadhee hin beeku hin jaalladhu mana namaatti yeroo rifeensa dhaadhu mataan na dhukkuba. Akkami warri shindirribii kana yaadattan ilaalladhaa shindirribii baasawwee dheengadda sinitti agarsiiseen ture garuu akkana jedhee sinitti agarsiise gaafsa. Arramola akkana jedhee sinitti agarsiifadha laala naa laalame. Kana muka jojo miti dhugaa waaqa laalame ko jojo miti rifeensi ko bareedduudha. Gababbattee na jalaa dhumte malee haadhumtu qaamaan laga ishee mata boqonna irraa fixee laalaa akkatti malaa ta'e argitanii agartanii baga jiraatanii ani jira galata gooftaa Yesuus. Baga fayyaa taatanii baga har'a geessanii hundumti keessanuu isiniin jecha isinan jaaladha. Waaqayyo isin gargaaree guyyaa har'aas kana warreen argattanii dubbachuudhaaf baga nagaa taatanii baga jinaa jiraattanii ani isinii jira obboleettiin keessan galanni gooftaadhaaf haa ta'u ani isinii jira viidiyoo koo maaliif hin daawwattanii mana koollee geeddareera mana koo maaliif hin daawwattanii ilaalame manni koo akka bareedu kun dizaayinii kan biraa jettaan immoo akka inni bareedu argitanii manni koo. Mana kirai bazawwe sanarraa geeddareen jira sadurra bittanii irraa natti waddade mataa korra ol labe achumaan maalin godharee yaade suursaan maal godhee kuma sagal kaffalaa mana kee shunkurtii dhibba taate shunkurtii bitaa jedhetan dhiisee geeddareef katti yaadee fi kan biraa barbaadee fideef ka waan biraatti immoo fudhatiina isiniin jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf subscribe godha warreen addisii turtan warreen maatii keenya taatan immoo akkuma beekamuutti nu daawwadhaa isiniin jaalladha naa jiraadhaa isiniin jedha maal isinitti himuu dhufe maal wakabuu dhufe yookaan maal wajjin haasa'u akka dhufne isinittan hima amma akka duraa sammiti dura sagalee mangadi qabadha garuu amma ka asirraan illee mana kulluu sagaleen alaa waggalaa jira baga jiraatanii kasuuta dheen dubbadha suuta dhaggeeffadha maaloo viidiyoo kun alaalaa dhugaa waaqayyo jechuun yoonan isin jibbisiise tarii isinitti babbareedu jedhee diddibadhe dhiise isa viidiyoo kun daawwadha maali inni kaanee xonqaayoo godhate moo maanni baay'ee nama 7,000 nama 8,000 ilaalaa fi baasawee maqaa namaan dha'u akkasumatti baagi baabuu isin haa galu anoo maal balleessee jennaan namni 500,000 badeen viidiyoo kan koo kan hunda dandeessu kan namoota akka keenya warra meekaabbiin barree haasaa biraan barree kana kufne irra baqqan kufne garuu numatu muka'ee argama caallee argamna gaaf tokko akkasiniin jechaa jira baga jiraattanii mana kun fudhadhee dhaqee bunni naa dafaa jirti obbo uffarraa dhuganii ba'anii deemanii maal akkasii wajjin haasa'u dhufe isinittiin himaa dhugaadha maal akka haasa'u dhufe maal isinitti mudhee maal fakkaata kanatti immoo hin jaalachaa na fokkisa maal isinitti mudhee beektanii obboleettiin koo tokko maaloo ati minaan hin nyaattu hin huqqatte baay'ee argi geefaa baay'ee lafee ta'ee jira maaloo naan jettee duruu qalloodha obboleettii kiyyaanii waa footoo jiru san gadi guuree footoo isin viidiyoo irratti hojjedhe isinitti agarsiisa. Duru qalloodhaan amma kanas miti garuu innaa suursaan na fuudhe duubni kun hin jira ture boroo hospoonda hin jira ture boroo jedhani immoo gara biyya keenyaatti dhiyoo makaana dhagee torbee sadii ergan dhagee immoo achitti hospoondaa jettanii natti dawwalammoo yoona kana dhugaa waaqa mucaa kootti naannan bita jedhee ni kaleessa lakkoofsa bilbilaa kennee ture san irraan fadhee natti dawwalale isheen natti dawwale aannan fideette obboleettii kiyyaanii duru qalloodha garuu akka baranaatti immoo badduu hin baaneen ture minaa dhabee miti Yesuusiif galanni haa ta'u waaqayyo immoo fayyaa isiniif haa kennu umuriin keessan haa dheeratu dhugaa dubbachuudhaaf jechuun minaa dhabee fi waan nyaadhu dhabee fi miti nan toshadha gaaf yoo muddee suuqii bitee malee jechuun gaafa nan toshuu dhiise fa'aa yookaan gaafa nan dadhabee fa'aa yookaan gaaf tokko jimbileetu moo dhiise malee dhugaa dubbachuu fi omtuun itti irratee miti Yesuusiif ulfinni haa ta'utu sin jirtan homaas hin dhabne dhukkubuma duraa sanarraa kaasee miidhamee amma ammaatti gaduu dadhabee lamaan immoo yaa qoogni gollachis naan deemne amma yaaduma baqaanuuf hin taasisa bakka masaawtii keetti of ilaalee maal takka namuu kana godheef hin jira durus qallooruma garuu akka kana miti innaa sana immoo hin bareeda amma tokko amma karchach
akkasitti nama godha gaafa yeroo daanii jedhan kun akkasitti sorry. Kanaaf iyyuu ani uumamumarraa kaasee qalluudha. Garuu yaa dhukkubuma jedhee daa'umsuma jedheetuma miidhamee tuma qalladhee hafe malee. Hello. Kanaafuu kun akkana biiziin ta'e ilaalina mana dhugaa waaqa mana koo ilaalina jechuun iddoo biraa sinitti fokkisee ilaalina. Amma gochuu hin dandeenye aannan daa'imaa bita jedheen aannanichis na ba'ee gidduutti silkii meeqanatti dawwalame oduutti hin goree wallamni qamaa jettu mucaa koo aannan bita jedhee leetira tokkollee. Leetiri tokko baazawee birrii 220 baay'ee seetanii akkana turte. Obboleettii kiyyaa ani waan nuuqqadhee fi uumamu anis qalloon ture lammanni immoo yaa godaatiidhuma kaa nyaataatti isin godaatiidhuma naan da'eeti isin jedhee nyaata dhabee fi miti kun obbunoo dhugaan jira. Homaa gochuu hin dandeenye gaaf tokko nan furdadha siniifataa jira sinan jaaladha deebiin gaafii obboleettii kootiiti. Deebichi kanadha. Videoon biraatee amma walitti deebinutti nagaan nu turaa hin gaasiritti hin dheeressu. Yaa waaqayyo na gargaare immoo footoo isa billic akka annaafa irratti godhanii waraaban kun sabboontuu yuutuubii fa'aa irratti godhanii waraaban sana wallaale footoo irratti maxxansanii waraaban sana wallaale sila isa waraabeen footoowwan jiran sirriitti agarsiisa. Hin beekne soburra ani sobuu haas hin jaalladhu lammanni immoo waa dhokisee fakkaabaddu hin jaalladhu nan beeka hin beeku sila waraabee sirriitti agarsiisa keessumaa akka annaan billic footoo nama billic gochaa irratti haasoftu sana hin barreeqa hin beeku kaa laalii yuutuubiillee barinaan jettee na barsiistee turte nama jechuun ka daa'ima wajjin olii gadi qililililili jechaa mana kee qililili jechaa seeraan dubanne waaqayyo jedhe isas nan bara isinitti agarsiisa footoon koo duraa maal akka fakkaatu ammallee maal akka fakkaatu hundumtuu hin darbaa isinin jedha isinan jaaladha nagaan naa turaa waaqayyo faana haa ta'u abbaan isinitti tole naa ilaala. Ciao. Videoon biraan walitti deemnutti nagaan turaa.